Ina lafa bahee hin beekne waqqabdi hayyee jennee callifne. Nama meeqa waan meeqa goo hayyee jennee callifne duuba ammaanattis tarte. Ati qoy live goolii kiis gootee akkam akka taatuuf ni godha. Dhiira dubartiif kaa'e. Dubartiif kaa'e. Nuti live goolii guutuudhaaf onni ennaami. Kiisiin kiisi gittim. Akkuma nama keessan kabachiisan naa kabachiisan. Live goolii guuteen. Live goolii kiis. Live goolii jedhee muudiin cikiitti godha. Innaa illee. Ara yaasin ni kawan akkana gaarii miti wanno aja ofii keessa baatu Hamzaan ammoo koomatti si dhungatu hojiif dhabe. Hamzaan durumaa bakka itti argatu dhabe. Hamzaa duraan. Duraanuu bakka itti dhungatu dhabe. Innaa lillah. Hai. Ya Sabiqe Aziza Abdi Mutar Qeleeteni thank you. Qeleeteni maali hagafumayyuu qilee galatoom hin jettu. Yoom taasisaan goote usha. No Usha gaggara galchee amman deebisaaf maal jeeqan. Maal waan inni giftii amma dees yoo jita batte. Gizee lama gizee sadi taaf naa godhe iskiriinii isaa ture gizee lama taaf godhe. Let's no sadi sagalimi. Takka lama garagali yaasin shan ja'a torba saddeet sagal ayyaa sagal osoo dingiraanne ani inni kan bara lama si deebisee daake kana booda min ta'e deebisee amma hunda afaan yaasin maal si kenne amma deebisaaf yaasin maal si kenne kumaa fi dhibba shan dafii deebisi amma callisa hojii keenyatti feennaa jedhan amma haaluma beekamu geemii haga namni seenuuf taphanne amma manni kun kan maatii kanaati jalqaba irratti manni kun kan maatii kanaati maatiin afanis jiru hundi keessan kun taphataaf kun sheer kun kan qabuun godhuu deemtan maal jettaa hojii maal godhuu deemtu si jamma Amfiran qabu haran narraa dhaabbadha firoo suuqa jaatiin qabaaniiti yoomiin kana qabaa miti dhaabbadha. Abdiin kun suuqa jaa jira bira keessa jechuudha. Gaafa azaar deemnu si amma. Bakka gaafa alaazaar hin deemnu si amma dhugaa. Gaafa alaazaar hin deemnu si amma milik. Yaasin maqaan nyaatiin kaasi. Suuqa jawaadhaa achi deemte fira ta'eef. Askeefi jiraanyi maal fira taaree silallee. Gasanaan immigraan namaa kanaa kanaan. Dhugumaan kaartiin diyan dalee. Bakka darraa namaa kennu hojii bareedu. Waan nama sharafu jira. Yaasin barka na golbisiisa maal jabeeyta. Dhibba shan keessaa qaba asii kennaa naan jaa bar sa'aatiin dhumaara taayilingi. Kaartii bara. Maal dhumaara gaafataan. Kana namni na fayyadu maal ta'u baan koomenti jedha. Garuu dhugaan kaartiin diyan dalee waan namni naa kana sharafu jira. Maal tikiciki sigee. Garuu bara osoo dhibba shan qaba jedhu kumaaf ho'i kenne bara ni beektami. Dhibba shan jedhu deemeti sharafu wallahi. Amma waan gootan. Yaa nama 336 taaf godha hundi keessan namoonni asitti argitan kun namoota jajjaboo keenya keessanii. Ready. Silent attack. Deem dalagaa Yaasin keessa. amanta flow deebisi ayyee. Flow deebisiif Yaasiniif. Yaasin amanta. Eenyuun kafooloo gaafatan? Yaasin Ahmad Abdii Jawhan. Okay, Yaasin jennaan of seebarti lati biloo ga'e manaaman. Mee Yaasin gaja'u? Tokko bara ezerii? Yaasin nambara tokko hatan. Fumaan nambara tokko hin jedha. Amma jalifteen tuytu? Inoo katabe komantii ajajaa jira. Deebisee kun goota ko. Hundi keessan daqiiqaa shan ni kennama. Akkuma beekamutti Yaasin Koobsaa Diqee Aziza Gammadaa and Abdii Muktaar in the house. Gamme in the comment jette jarri keenya. Daqiiqaa shan keessatti namoonni qabxii jalqabaa argatan akkuma duraan irraa beekamu bakka taargeetii irratti VIP ta'ee ta'a jechuudha. Namoonni qabxii 4ffaa fi 5ffaa ba'an mana kanaa gadi buufaman jechuudha.
namoonni jala jirantu seenaa taargeettiin kan jalqabaa 50,000 eegalla. Gammadaan mana keessaa nagaa gaafatamaa jira. Akkasuma Aziizan dhibbaan akkasuma hundi keessan Saadiqeen 100 Yaasin illee eenyutu 100 kennaaf kan jedhu mana keessaa ol darbaa fi Yaasin 100 duwwaadha jechuudha. Taphni eegalee jira. Jalqaba irratti sheer godhadha. Qabxiin 500 jalqaba yeroo kennameef VIP ani bu'ee fi bakka kanatti duqqi jedha jechuudha. Abdii Muktaar duwwaa irratti argama. Gammadaan duwwaa irratti, Aziizan duwwaa, Saadiqeen duwwaadha, Yaasin duwwaadha. Qabxiin 100 tokkoffaa isaan taasisuu danda'a. 500 garuu VIP keessa isaan ka'a. Taargeettiin 50K leenca tokkoof daayinoosarii tokko jechuudha. Kanaaf hundi keessan jalqaba irratti bakkaa'ee dhibbi takkaa dhabamtee kuma dhibba kaa'uu miti. 50K moo 10K jechuu keetti umbusha 500K no 50 500K you know this umbusha taphni zuurii tokkoon miti. Warri akka tasaa haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan taphni marsaan hanga taargeetti cufatamuutiin taphata. Namni lama jalaa bu'aa deema. Namni lama bu'aa, namni lama haaraan seenaa, namni lama bu'aa, namni lama haaraan seenaa. Jalqaba irratti sheer godhachuu hin irraanfatina. Anis fira kootii fi fira keessanitti sheer gochuu hin irraanfadhu. Taaptaap godha warri immootu wosh gochuu hin dandeenye. Hundi isaanii duwwara jiran daqiiqaa tokko keessatti. Daqiiqaa tokko waan of ilillii maalii hin hojjetu. Wanti dalagu 100 takka haa oolu. 500 haasofsiisa. Ammatti hundi isaanii dubbachuu hin danda'an. Nama 500 argateetu dubbii gochuu danda'a. Haasaa gochuu danda'a. Amma ka waan ofii 20 500 kennuun hin danda'amu. Ilillii ta'ee bomboliinoo ta'ee doonaa xiyya haajan hin herreegamu. Kan herreegamu onnee irraa eegala. Onnee tana banuu danda'uu qabda. Onnee yoo bante wanta feete banta. Kanaaf Yaasin duwwara taa'uun sirrii miti. Saadiqeen duwwara taa'uun sirrii miti. Aziizan duwwara taa'uun sirrii miti. Gammadaan akkasuma Abdii Muktaar isiniif jecha biyya deemanii hin deebine sanii isiniif jecha duuba deebi'e. Namni silaa akka jedhamutti namni deeme hin deebi'uu jedhama. Inni garuu deemee garaa jabaachuu waan hin dandeenyeef as deebi'e. As deebi'ee jira. Garaa ittiin jabaatina jechuudha. Aziizaa pirinsisiin mana kanaa, mootiin mana kanaa bareedduun duwwaa irratti argamti. Saadiqeen abbaan leencaa, abbaan miskiinaa, abbaan hunda dhaqqabaa duwwaa irratti argama. Yaasin Boob abbaan qoosaa, abbaan taphaa, durriyyee waslaattan duwwaa irratti jiru. Gammadaan akkasuma kabajamaan nama duwwaa irra jira jechuudha. Bannan duwwaa sheer godhadhaa. Taphni tapha jalqabaati waan ta'eef firoonni keessan asitti hin dhiyaanne ta'a. Kanaaf hundi keessan firoota keessan hanga sheer itti gochuutti waliif daddabarsa. Bada waan ofii yoo itti kennite 100 takka itti kennu. Yookaan mucaa qalbii ol hin dhaabe. This is hin dubbisuu jechuudha. Kuni eenyumaayyuu dubbisuuf carraa hin kennuuf. Daqiiqaa 2 nyaattanii jirtan. Daqiiqaa 2 keessatti firoota keessan kan seenus kan bahus hin argine. Abdiin Muktaar asiin jira jechaa jira. Garuu situ jira malee firri kee hin jiru siin jedha reedin. Egaan daqiiqaan keessan ammas itti fufee jira. Hundi keessan duwwara jirtanii namoonni jala jirtan 250 wayii taaptaap godha. Taaptaap godha akkas taak nun gooneef. Qabxiin taphni tapha jalqabaati. Ammas ganaadha. Dirreen kun ganaa ho'uuf deema. Tapha jalqabaa firoonni bifa haaraan dhufu waan ta'eef dhufuu dhabuu danda'anii, turuu danda'anii, hojiin biizii ta'uu danda'anii, argoo dhiisuu danda'anii sheer, Abdii sheer, Gammada, Aziiza, Saadiqeen, Yaasin sheer. Namoota wayii lana garuu walitti hidhee jira. Wanti sheeriin baay'ee isaan hin barbaachisu. Namoonni share the live, everybody share the live jennee jirra. Hundi keessan amma kaa duwwarra taa'uun jedhe. Hundi keessan duwwaa baadoodha isiniin jedhee jira. Qabxii hanga ammaatti namni hirmaatee dubbachuuf carraa argate hin jiru. Daqiiqaa 2 fi sakandii 30 irraa deemnee jira. Daqiiqaa 2 fi sakandii 30 firri hanga ammaatti hin dhufne. Eenyutu fira keessan jalqabaa ta'uun seenaa mana kanaa kan jalqabaa galmeessa kan jedhu waliin ilaalla. Push share tamaam irratti godhu. Tamaam ilillii haa kennuuf share godhaafi. Ililliin mana kanatti osoo dalagee silaa
namoonni baay'een giiftara ilillii ni qaban ture garuu mana kanatti ililliin hin dalagu. I am so sorry. Sila abdii murtaar tokkoffara ture maaliif qabxii 57 gaate osoo deemu 100 osoo guutee fi xiqqoo hafuura wayii baafata jedhama. Duwwaadha. Ayi fira dhabuu waan nama gootu jedhe. Ayi fira dhabuu waan nama gootu jedhe. Guys, hundi keessan share the live. Namoonni as keessa ta'anii share gochuu saalfatan jiru waan ta'eef so isin immoo share tolchuun waajiba keessa soddaa